Otun kayedeme Nakamteni bulurenga to ofiziabe Jarsumman babata erge warra ketti dame Natoni vula kerra gaurji karaji na gobanaye Malka badunde zabadazi tumudi kerra loye We navan Alilizari Akre alilizari Amti hello Tolee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya. Inni kun Sookoo Waan Miidiyaadha. Namoonni maatii Sookoo Waan Miidiyaa hin taane har'uma subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warreen duraan maatii keenya turtan immoo like, comment, share gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa isiniin jennaa. Sookoo reaction eegaleera. Mee har'as viidiyoowwan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti hojjetaman waliin ilaallee kan nama kofalchiisan faana ni kofalla. Kan yaadni itti kennamu immoo yaada waliin itti kennina. Kan nama gaddisiisan immoo waliin gaddina. Waan jiru waliin ilaalla. Nageenyi keessa isin yaa baay'atu agarumaatti nu faana taa'aa. Tia! How are you? Mahinir komantar. Sitan change there. Change it. Yeah, so you know Tia. You know Tia. Akasara bareda yede yadan ture. Thank you for this opportunity. Maanir gattes maltu ta ayr. You know jechuun Tiyaan gaabara baay'ee wajjin dabarsanii a lot of problems bu'aa baay'ee wajjin dabarsinis up down. So jaalalli urgooftuudha baay'ee. So you know biyya bakkee yeroo deemtu haalli jiru ulfaataa ta'uu danda'a. Yeah, so maaltu mamisti fakkaateetti yaako ana opportunity tu nagaadana. Mucaa tokkotu biyya Switzerland irraa dhufte saalaan durbadha. Dhuftee qola kitaaba kana akka tifixxuun barbaada. Support si gochuun barbaada. Support si gochuun barbaada gaafa jedhuma okay. Okay waan jedhu kaasee gaafa okay waan jedhu kaasuuf immoo isheenis waanuma okay jedhu wayinaa deebiste. Okay masalatti walii galle so like share subscribe waanuma sanatti haasaa ture. Then process akka jalqabnu process mali. Process miti. Gilfanasa. Process mali. Process jechuun biyya sanatti deemee akka hojjedhu siinis akkas fudhadhuu fi waanuma tokko tokko akka hojjennuuf lifestyle biyya sanaa moo asitti akka shaakaluuf xiqqoonatti himte. So what's up? Shaakalaaf jechuudha. Jechuun jiraachaa jira. Right now. Irkoon jiraachaa jira. Hojii gaarii. You know Tia. Kullaa fi ijoollee keenyati biyya haalaa deemanii gaafa deebi'an laayifii irkoo nama hakkeesse kana yookaan hojjete kana qabu hojii gaariidha. Koonfaan jabaadhaa jenna. Ijoottaan taate. Yes manche goota ko fudhanne barana yes manche ati yeroo manche jettai manche jaarawe manche da yes ati waa'ee kubbaa miilaa malee waa'ee jaalala keenya quban qabdeetti mee anaafati guyyaa kam akka wal barree yaadatta na yaadadha bara 2012 jee kurnaffaa gaafa bulti 14 annuuf si wal barree bareedaa akkamitti yaadattee gaarii gaaficha tapha Manchester United fi Manchester City ture akkamitti irraa fadha inni guyyaa isheedhaan ol baranu sun taane guyyaa taphichaa yaadata. Gaariidha. Kubbaan miilaa akkasumarra ijoollee keenya laayif isaanii akka isaan dagatan isaan godheera. Inni kun beekamaadha.
haa ta'u waan kana irraa isa of qusachuun immoo gaariidha. Yeroo tokko tokko immoo akkanatti inni biyyoota yaadachuunis bareeda. Hojii gaariidha lammii. መለየት እንችላለን። እሺ ከዚህ በኋላ ምንም የሚቀርብኝ ነገር የለም ታውቂያለሽ። እንለያይ እንደውም እሺ ቆረጥ አለቀ በቃ አለቀ ጀገን ነው ወሰንክ አይደል በቃ ከዚህ በኋላ ወንድ ልጅ ነህ አረ የታባቷ ወንድ ልጅ ነኝ ከዚህ በኋላ አልሰማም ይኸውልህ ሴት ብትሄድ ሴት ትመጣለች አረ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም በቃ ያሲ በርታ እሺ ጨከን በጅ Ini pun nama muda tak hiriawa gara-gara tu nama gorsa. Coba dia saat ini jalan desa baru lagi lah. Ini rata bodoh muni jatap ni. Pergi gari. Macam pun kak Arab nak balik phone berbima tu beri. Ya bener ku tu ber. Yo. Abjudan rafa deh beruca duran. Gak pada ibu menjadi cina cina cina. Kalau kau nak kena berak geb. Sigari. Lalu. Cedim tarik kondan. Aras menjelar. Abah. Durba dudai cuma le curah. Durba dudai. Daim ni barana kana mo abjuda lala bulte. Wanu magafat tani zimbekta. Kan Qur'an nageenye jechu. Aramiti. Akasti nageenye. Akasi miti wana brati Qur'an nageenye jechu miti. Gabekte mana gafatti marsi akkananan gafatini sinin jenne njede. Gari warabon nageessu sila gari njede. Durba duda jechuun jechuudha. Angurri nageenya. Dhaloonni ammaa keessattuu gaafataadha. Waa garaa garaa gaafatu ijoolleen ammaa. Yeroo tokko tokko waan maatii isaaniitti ol ta'e fayyaadha. Yaada yookaan immoo gaaffii maatiin isaanii iyyuu deebisuu hin dandeenye wayii gaafatu. Inni kun hojii baraati. Kanaafuu maatiinis immoo amma dandeessanitti waan ijoolleen keessa isin gaafataniif deebii laachuudhaaf yaalaa jenna. Digaarii. መብራት ሲጠፋ ጥቃት የሚፈጽምብን ልጅ አለ ሰው በገዛ ልጁ በወለደው እንደዚህ ይለጥለጥ። መብራቱን ልቀቁ። 9 ኪሎሜትር ተከራይተን ነው ያለነው። ኧረ እባካችሁ 9 ኪሎሜትር ተክለስለስ። አሁንማ እንደዚህ ሰው ነው የምትመስለው እኮ እንደዚህ ለምን እንደፈረደብን በቃ እንከራይ ጀነሬተር ይደውልለት ለጀነሬተሩ ልጅ ባዛባዛቱ ለአስታይቀት ተንደም ባይዘው ቆጬ ስትቆራ ይመቸኛል። ባት ሰላምታለ እንካቆለው አትበላ ማርዝ ቢላ ማርዝ ነዳጅ አለክ አላቃችሁ አትም እንደስ ካለ አላቃችሁ አበጣባችሁ እንደነሽ አረ ደናኔ እኛን ማጥፋት ዘመቻ ግን ለምን ባኛ ብቻ ስንት እኮ እናት አባቱን የሚሰድባል እኮ አይሰድብንም። ቀጥታ ነው ወደ እርምጃ። የልጅ ገጃ ደማ ከናትራ ረብስና ይቁ hojii gaariidha. Natti toleera hojjechuun inni hojjetu hojii gaariidha. Jabaadhaa jennaa. Tolee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya viidiyoowwan nuti har'aaf qopheessine isaanuma kana fakkaatu turanii yeroo biraa viidiyoowwan gaggaarii kan birootiin nagaa walitti deebinutti nageenyi keessan isin haa baay'atu nagaa taasisin jenna galatooma.